السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا فيسبوك يبارسيسا أوروما بكسما هردفتوني فيجي أورومو تكنولوجيا. الحمد لله أنا كوت نجيني كيا كان جال الله كبجادا بك جرتني سناجيسو إجا هردفتون كيا ترتي رود إيرا تيمبودا حرا ولت ديبني جري شودا بقى نجا ندني نجا ولت ديبني إجا فيديو رنا كيسة شودا برمسا حالان أدتين كبدأ سنبلي أدى شودا برمسا الرا برمسا أداتي برمسا دبان دبتي فائدة سنفكوا يوكين بوا سنفكوا بودا شودا برمسا حرا مالسون أدى قدر يتجي شودا برمسي حرا حال داتا كيسة دبان دبتي تين كوسا شودا ديسن يوكين تين سيف في قدر شودا ديسن سنرجسان أورد فاي شودا إجا أبي كنا فائدة مودان داتا كيسة دبان دبتي سنف يرود إيرا فائدة مودان ديسوي شودا kanaaf warroon daataa fayyadamtan na hordofaa viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Kanaaf hanga xumura sagantaa kiyyatti na hordofaa jechuudha. Okay, duraan dursa warroon hagarraa YouTube channel kee argina akkasuma warroon YouTube channel kee subscribe godhuu yoo laattan akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafanna. Subscribe godhuudhaaf YouTube channel keessan galtanii achi booda jechuudha bakka searching irratti barsiisaa Oromoo appeettaniiti. barreessitu jechuudha. Barsiisaa Oromoo appeettanii search gootu. Okay, achi booda maqaa keessanii fida jechuudha. Profile kan irratti click gootanii. Achi booda subscribe kan jedhamu jira jechuudha. Warroonni subscribe godhan haala kanaan maqaa jalatti subscribe kan jedhu diimattanii dhuftu irratti click ni gootu jechuudha. Achi booda yeroo viidiyoo asirratti update akka kallattii notification isin bira gahuuf waan asirratti click gootanii on gootu jechuudha haala kanaanii. Haala kanaan viidiyoo 74 tun irratti gallakkifamee barumsi haalaan bareedaa teessuun irra jira jechuudha. Qulqullina olaanaa kan ta'anii gaafleen isin gaafatan baay'ina kan asirra jiru baay'eetu jira dhuftanii irraa barachuu dandeessu jechuudha. Okay, kallattii banaan gara barumsichaa isin geessa. Egaa aappii kun daataa liikaa jiru kun jechuudha. Eessa argattanii pilaastorii keessa argattu jechuudha. Pilaastorii keessa ni galtu. Achi booda jechuudha bakka Google Play kan irratti daataa kana jechuun data mobile data saving wifi app by Google kan jechuun jechuun click godhatu goonani achi booda nan buufadhe waan qabuuf open mana fida isin open yeroo download godhatan open isin fida open click gootani okay achi booda jechuudha continue kan jechuun click gootu achi booda allow kana click gootu. Okay, achi booda yes agree kan jechuun click gootu jechuudha. Achi booda setup data saver kan jechuun click gootu jechuudha. Achi booda kan data saver on kan jechuun siniif dhufa jechuudha. Achi booda gadi ni buutu manage data kan jechuun click gootu jechuudha. Okay, blocking mobile data for application tun blog tema tayyib ala kana blog yeroo gosan jechuudha application nama hojjetaa hin jiru jechuudha blog ita jira jechuudha appiin gara 65 malee yoo hiikkachuu barbaadne jechuudha kana qulfii qofa irratti click gootanii qulfii Facebook fayyadamuu feetan Facebook irraa qulfii tan hiitu jechuudha qulfii kana sana eegale nani jechuun dunu blog ta'e haa ta'u jechuudha haala kanaan daataan keessa seefii isinii ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf YouTube yoo galle ammallee milkitoonni beekuu qabdanii jechuudha. Asirratti kana jechuudha qulfii isinii baati jechuudha. Haala keessa matarratti jechuudha isinii gale. Kunoo fakkeenyaaf Oromoo amma ni hojjeta jechuudha garuu fakkeenyaaf akkana sirriibna godhuuf kunoo kana jechuudha isin galee block data akka jiru ni jira jechuudha asirratti asirratti ruutiin abdii qaba jechuudha block data akka jiru kana click gootu jechuudha achi booda blockii ta'a YouTubein kana sammuu hin hojjetu fakkeenyaaf haraallu ini hojjetu jechuudha blockii ta'e jira sirbi jechuudha sirbi kun
haala kanaan saafa daataa keessan saayifii godhachuu dandeessu jechuudha dhibbaan dhibbatti. Egaa viidiyoo biraatti naga walitti deebinutti viidiyoolee keenya sheer laayik godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaa kan gaafannaa waan nu hordofaniif galatoomaa jiraadha.